bultan nageenyi gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Ameen. Nullee baay'ee nagaa jirraa gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Mee sagalee Waaqayyoo isa guyyaadhaatiif ta'u waliin ilaalla. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 10 fi 11 waliin ilaalla. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hin dubbisaa akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Guddinni, ulfinni, nageenyis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf in kennama. Kunis duraan dursee nama Yahudaatiif akkasuma nama Yahudaa hin ta'iniif in kennama. Waaqayyo nama waliin caalchisuu jedha. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Hin kadhanname. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffanna galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati Waaqa, ati jireenya, ati dhugaadha, ati abbaadha, ati mootiidha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sa'aatii kana yaa Waaqayyo hafuurri qulqulluun iddoo kana haa booji'u. Yaa Waaqayyo sagalee kee qabannee isa dhugaa qabannee isa jireenya ta'e qabannee fuula saba Waaqayyo fuula warra ati fo'atte fuula ati warra maqaa keetiin waamatte yaa Waaqayyo afoo isaanii dhaabadheera. Maqaa Yesuus Kiristoosin iddoo jiranitti sa'aatii kana yaa Waaqayyo namoonni sagalee kana dhagaan namoonni jecha kana dhagaan maqaa Yesuusitiin jechi kun fayyinnaaf yaa Waaqayyo jajjabinnaaf yaa Waaqayyo jireenyaaf yaa Waaqayyo ulfinnaaf yaa Waaqayyo guddinnaaf yaa Waaqayyo nagaaf akka isaaniif ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin gooftaa an sagalee kee qabadhee dhufeera. Ati na qarqaar warra dhaga'us yaa Waaqayyo iddoo jiranitti ati isaan qarqaar maqaa Yesuusitiin ameen. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftaa maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u. Uduma gara sagalee Waaqayyoon deemne namoonni as keessa jirtan yoo anillee isin hin beekne ta'e Waaqayyo isin beekaa nageenyi gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jedha. Achumarraan gara mata duree hadhaa isa sagalee Waaqayyoo waliin dubbifanne garas deema gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Akkuma asirratti dubbifanne guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjete hundumaaf in kennama. Kunis duraan dursee nama Yahudaatiif akkasuma nama Yahudaa hin ta'iniifis in kennama. Waaqayyo nama waliin caalchisu maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Galanneef ulfinni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Asirratti wantoota sadii waliin ilaalla akkuma sagalee Waaqayyo asirratti jedhu guddinni, ulfinni, nageenyis isa jedhu kana galanneef ulfinni isaaf haa ta'u. Maaliifi mata dureen guyyaa hadhaa akkana jedha. Nama waan gaarii hojjete namni waan gaarii hojjete maal argata jedha. Namni waan gaarii hojjete maal argata? Maqaan Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Namni waan gaarii hojjete wanti inni argatu nagaa argata, ulfinna argata, guddinna argata. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Nagaa kana eenyutu namaaf kenna? Waaqayyotu namaaf kenna. Guddinna kana eenyutu namaaf kenna? Waaqayyotu namaaf kenna. Ulfinna kana eenyutu namaaf kenna? Waaqayyo namaaf kenna. Maqaan Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Nagaa Waaqayyo namaaf kennu eenyullee namaaf kennu hin danda'u. Guddinna Waaqayyo namaaf kennu eenyullee namaaf kennu. Ulfinna Waaqayyo namaaf kennu eenyullee namaaf kennu hin danda'u. Kanaaf akkuma sagalee Waaqayyo jedhu namni waan gaarii hojjete maal argataa jedha. Namni waan gaarii hojjete nagaa argata. Namni waan gaarii hojjete ulfinna argata. Namni waan gaarii hojjete guddinna argata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkanuma jedha sagalee Waaqayyo guddinni ulfinni nagaanis jedha. Nama waan gaarii hojjete hundumaaf in kennama. Kunis duraan dursee nama Yahudaatiif akkasuma nama Yahudaa hin ta'iniifis in kennama. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Ati qomoo kana, ati mandara kana, ati sanyii kana jedhee waanni nama waliin caalchisu. Garuu waanni maal godha? Nama waan gaarii hojjete.
guddinni hin ta'aaf jedhe, ulfinni hin ta'aaf jedhe, nageenni hin ta'aaf jedhe hin laata. Ati gurraacha, ati adii, ati beeka hin jedhu. Ati wallaala hin jedhu. Maqaan Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u. Waanni nama hundumaa waliin caalchisu. Waanni akkamitti kennaaf? Nama waan gaarii hojjeteef hin kenna. Nama waan Yesus gooftaadhaan. Waanni maal kenna? Guddina ulfina nagaa kenna. Maal waan godheef? Waan gaarii waan hojjeteef. Waan Waaqayyo isarraa barbaadu waan godheef. Waan Waaqayyoon gammachiisu waan godheef. Waan Waaqayyootti tolu waan godheef. Yesus maqaan isaa ka'ee eebbifame haa ta'u. Akkuma torbaadhaa akkana jedhe Museen yoo qabattan. Yaa Waaqayyo jedhe ulfinna kee natti argisiisi jedhe. Ulfinni isaa namarraa hin fudhatamu. Ulfinni namaa namarraa fudhatamu. Guddinni namni sii kennu hin fudhatamu. Waaqayyo garuu ulfinna sii kenna. Yaa Waaqayyo ulfinna kee natti argisiisi. Kanaaf ulfinna Waaqayyotu namaa kenna, guddina Waaqayyotu namaa kenna, nagaas Waaqayyoon namaa kenna. Yoo maal goote? Yoo waan gaarii ati goote. Ufilaali obboleessa koo obboleetti koo saba Waaqayyoo. Gurguddoonni xixiqqoonni dhaabatanii ulaaluu qabani. Waaqayyo nama waan gaarii hojjeteef Waaqayyo addaan hin qoodu. Ati diqqaa, ati qomoo kana, ati gurraacha, ati adii hin jedhu. Yahudaan hin jiru, garaagarumni hin jiru jedhe. Hundumaaf kenna. Maqaan Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u. Mee iddoo sadiitti addaan baasee ilaala. Nama waan gaarii hojjeteef Waaqayyo maal akka kenna? Guddina kenna, ulfinna kenna, nagaa kenna jedhe. Nama waliin caalchisu. Maqaan Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u. Filiphos boqonnaa 2:3-4 waliin dubbifanna. Kana yoo jedhu tokkoffaa nama waan gaarii hojjeteef guddina hin argataa. Guddina kana eenyutu isaa kenna? Waaqayyotu isaaf kenna. Wanti inni argatu maali? Guddina. Tokko guddina, lama ulfinna, sadi nagaa. Isa kanniin sadii irra dubbannaa jecha. Teennee isumaayyoo gargar baafne ulfinnu maal yoo jenne yeroo dheeraa nurraa fudhata. Guddinnu maal jenne mata duree of danda'e qaba. Nageennu maal yoo jenne mata duree of danda'e qaba. Garutu isa sadiin kanarratti haga afurri qulqulluun nu qarqaaretti waliin ilaalla. Maaf yoo waan gaarii hojjenne saba Waaqayyo gara ulfinna isaa nuuf kenna. Waaqayyo gara guddinaa nu geessa. Waaqayyo nagaa nuuf laata. Maqaan Waaqayyo kolfaatee haa ta'u. Waaqayyoon ala waan Waaqayyo nurraa eeguun nageenni hin jiru. Waan Waaqayyo nurraa eeguun ala guddinni hin jiru. Waan Waaqayyo nurraa eeguun ala ulfinni hin jiru. Maqaan Waaqayyo kolfaatee baay'ee na ajaa'ibsa. Gooftaa Yesus Kiristoos gadi bu'ee maal godhe beektu? Ulfinnaa miti kan inni dura hojjete. Guddinaa miti kan inni dura hojjete. Gooftaa Yesus Kiristoos Waaqaaf biyya lafaa walitti araarse. Walitti araarsuun maalidha? Nagaa buusuudha. Maqaan Waaqayyoo kolfaatee haa ta'u. Yoo nageenni jiraata guddinni jiraata. Yoo nageenni jiraata ulfinni jiraata saba Waaqayyoo. Kanaaf jalqaba maal godhe? Gooftaa Yesus Kiristoos foon uffatee garaacha keenya argame maal godhe? Waaqaaf ilmaan namaa walitti araarse. Nagaa buuse. Achiin booda yoo karaa kanarra deemtan, yoo akkana taatan, yoo akkana deemtan jedhe kana maal argattu? Ulfinna argattu, guddinna argattu jedhaa. Namoonni baay'een ta'anii waa'ee guddinaa lallabu, waa'ee ulfinnaa lallabu. Nagaa malee ulfinni hin jiru. Nagaa malee guddinni hin jiru. Iddoo nageenni hin jirre guddinni hin jiru. Iddoo nageenni hin jirre ulfinni hin jiru. Garutu nageenni yoo jiraata ulfinni hin ta'a. Nageenyi yoo jiraata guddinni hin ta'a. Namoonni baay'een ta'anii waa'ee guddinaa ulfinnaa sobu. Nageenni hin jiru garuu.
iddoo Kiristoos dhufee nagaa nuuf labse, nagaa wagardabate, waaqaaf biyya lafaa walitti nagaa godhee araarse. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Achi immoo gara Yesus Kiristoos nuun jedhee iddoo tokko takka argina bulan. Boqonnaa 17 Yohaannis Wangeela irratti. Akkuma jedhe anaaf Waaqayyo wal keessa jiru. Akkuma nu tokko taane galanni balbani isaaf haa ta'u. Nageenyi odoo hin jiraatin tokko hin taatu. Gaafa nageenyi jiraate garuu tokko taata. Kanaaf akkuma anaaf Waaqayyo wal keessa jiru. Akkuma nu tokko taane gaafa nu ta'anii nuuf Waaqayyo tokko taane Waaqayyo anaaf maal laate? Ulfinna laate. Gaafa isinis jedha faana buutota isaatiin gaafa isinis tokko taatani ulfinna isiniif laata jedha. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Tokko ta'uun nagaa. Yoo tokko hin taane nagaa hin qabnu. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Mee Filiphiyos irra deebi'ee dubbisaa hin dubbifne boqonnaa 2:3-4 waa'ee guddinaa irratti ilaalamu. Achirraan aansinee inni lammaffaa immoo waa'ee ulfinnaa, inni sadaffaa immoo waa'ee nagaati. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Boqonnaa 2:3-4 maqaa Yesuusiin hin dubbisaa akkana. Gad uf deebisuudhaan warra kaan ofirraa caalchisaa lakkaa malee yaada uf tuulummaatiin yookiis uf jajuudhaan uf dhiibuudhaan tokkoma waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolu immoo hin ilaala. Isin keessa adduma addaan waan warra kaanitti tolu immoo haa ilaallu malee waan isinitti tolu duwwaa hin ilaalina. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maal jedha asirra sagalee Waaqayyoo? Gad uf deebisaa warra kaan ofirra caalchisaa malee ilaalaa malee yookiin lakkaa malee yaada uf tuuluudhaan uf jajuudhaan akka kanatti hin hojjetinaa. Yoo waa hojjennu yoo waa goonu uf tuuluudhaan uf jajuudhaan hin hojjetinaa. Gad uf deebisaa. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Anatu caala hin jedhin. Warra kaan uf caalchisaa malee yaada akkasii qabaadhaa malee garaa akkasii qabaadhaa malee sagantaa akkasii qabaadhaa malee karoora akkasii qabaadhaa malee jedha. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Uf hin tuulinaa, uf hin jajinaa. Gad uf deebisaa, kabiraatiif jiraadhaa. Warra kaan ofirra caalchisaa ilaalaa malee natu si caalaa miti, anatu jabaa miti, anatu beekaa miti, anatu qajeelaa miti. Qajeelaan Waaqayyoon qofa. Maqaa Waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Dhugaanis Waaqayyoon qofa, beekaanis Waaqayyoon qofa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf ati maal gootan? Ati gad uf deebisi. Ati uf hin dhiibin, ati uf hin jajin. Gaafsan maal taata? Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Guyyaa san maal godhata? Gara guddinaa dhaqxa. Maqaa Waaqayyo ulfaatee. Guddinna akkanumaanii miti. Guddinna akkanumaan babal'atanii miti. Guddinna haasaa tolanii miti. Guddinna sobanii miti. Guddinna fakkeessaniiti miti. Guddinni Waaqayyo irraa argamu. Guddinni inni dhugaan. Guddinni inni jireenya ta'u. Gara guddinna Waaqayyo kan nama geessu. Of gad deebisuudha. Kabiraatiif jiraatuudha. Of hin jajin. Of hin dhiibin. Of hin bokkissin jedha. Uf bokossaa deemuu miti jedha. Gad uf deebisu. Kabiraa ofirra caalchisu jedha. Waaqayyo hafuura kanaadha saba kanaaf haala gadhiisu. Maaf yaa saba koo? Wangeelli akkana jedha. Ati kabiraatiif jiraadhu jedha.
ati kabraatiif karaa ta'e ati ani jabaan jedhini jedhe maqaa waaqayyo kolfaadha kanaafi ati maal hin ta'ini akka warra kaawwaniitti yookiin uf caalchisuu uf dhiibuu uf guddisuu hin godhin jedhe Yesuus galanni ulfinni isaaf haa ta'u gaafsan guddinni dhufa gaafa gaddeebite guddinna argatta waaqa bira gaafa kabraa inni na caala jette kabraa caalchifte gaafsan ulfinna argatta gaafsan guddinna argatta maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u akkasitti jiraadhaa jedha sagalee waaqayyo gad uf deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisanii ilaaluu yookiin laakka'u yaada uf tuulummaa yookiin uf jajuudhaan akka kanatti hin hojjetinaa yoo gad uf deebiftan yaada uf tuulummaa keessaa ba'a yaada uf jajummaa keessaa ba'a warra kaantu na caala warra kaantu na oli akkas jedhi sammuu keetitti maale anatu si caalaan ani jabaan ani beekaan hin hojjetu kanaafi gaafa akkasitti hojjette waan gaarii hojjette gaafa akkasitti hojjette guddinna biyyatti lafaasii kennituu miti obboleessa koo obboleetti koo guddinna waaqayyo irraa argata kasi harkaan fudhamne kan bara baraa kan mootummaa waaqayyootiin si gadi maqaa waaqayyo kolfaate hadha hin lallamne hadha hin faarfanne hadha waan baay'ee jenna hadha waan baay'ee baafna gartuu ulfinni waaqayyo yoo keessa hin jirre guddinni waaqayyo keessa hin jirre bu'aan qabu bu'aa ka qabu maali sagalee waaqayyo iddoo kanatti gad uf deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisanii ilaaluu yookiin laakka'uudhaan yaada uf tuulummaa yookiin uf jajuu dhiisuu uf tuuluu dhiisuu an akkana jechuu dhiisuu akka kanatti hojjedha gaafa akkasitti hojjenne maqaa waaqayyo kolfaate eenyuun biraa guddina arganna waaqa biraa guddina guddinni anaafatti argattu maali kan hin shaaramne guddinni anaafatti argamu maali kan hin jijjiiramne maqaan waaqayyo kolfaate guddina barbaaddaa obboleetti koo obboleessa koo saba waaqayyo gad uf deebisi of hin jajin of hin tuulin bara kana keessa ka uf tuulu baay'eetu jira bara kana keessa ani beeka ka jedhu baay'eetu jira bara kana keessa ani jabaa ka jedhutu baay'eetu jira jabaan waaqayyoon qofa galannee ulfinni isaaf haa ta'u jabaan jabaa caale nama isa qabate jabaan jabaa caale nama isatti maxxane jabaan jabaa caale nama maqaa isaa waamate maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u galannee ulfinni isaaf haa ta'u Yesuus gooftaadha akkana jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 5:19 irratti maqaa Yesuus Kiristootiin hin dubbisaa akkana kanaafis namni abboomota hundumaa irra xinnaataan keessa tokko diigamuu isaa namoota barsiisu kanaafis namni abboomota hundumaa irra xinnaataan keessaa tokko diigamuu isaa namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu in jedhamu namni abboomota kana eege barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa hin jedhama jedha maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u namni jedha waan isa xinnaa ta'e waan isa diqqishuu ta'e waan haga diqqishuu wayii maal godhe jedha keessa ila kanaafis namni abboomota hundumaa irra xinnaataan waan diqqishuu ta'an abboomota hundumaa irra abboomin waaqayyoo yaa saba waaqayyoo guddaa diqqaa hin jedhamu waaqayyoo abboomamee jedhe waan waaqayyoo si abboomame san irraa abboomamuu fi qabdaa jecha asirra maal jedhe kanaafis
namni abboomota hundumaa irra xinnaataan keessaa tokko diige waan tokko yoo diige jecha isii xinnishuu isii diqqishuu abboomota san keessaa yoo diige dhuguma isaa diigamuu isaa namoota barsiisus ofiillee waan xinnoo tokko abboomota keessaa diige diigamuu sanis kabraa yoo barsiise waan ufii godhe hamaa san waan diqqishuu godhe san isii san ufii diigee deebisee immoo kabraallee isima san yoo barsiise mootummaa waaqaa keessatti inni hundumaa jedha irra xinnaatu hin jedhamaa inni kun ka hundumarra diqqaati jedhamaa maal godhe waan diqqishuu wayii abboomii waaqaa keessaa hin diige diiguu sanis kabraa barsiise wama diqqishuu sanii jecha inni kun mootummaa waaqayyoo keessatti inni kun xinnaa inni kun bu'aan qaba inni kun waan baali waan xiqqoodhaa jedha innaa jedha garuu anaaf isinii immoo akkana jedha sagalee waaqayyoo namni abboomota kana eege namni abboomota kana eege barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa in jedhama galanni ulfinni isaaf haa ta'u asirratti maal dubbata sagalee waaqayyoo abboomii waaqayyoo eege isa hedduu san immoo barsiisi jedha maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u gaafas mootummaa waaqayyoo keessatti guddaa hin taata jedha waan harka keenya keessa jiru waan waaqayyo nutti kennu waan waaqayyo godhaa nuun jedhe faanaa yoo deemne yaa saba waaqayyoo waaqayyo gara guddinaa nu geessa waaqayyo gara ulfinnaa nu geessa waaqayyo gara galmaa nu geessa kanaaf wanti nu kenname maalidha abboomii waaqayyo namni eege namni isa eege kana immoo barsiise inni kun maal ta'e mootummaa waaqayyoo keessatti guddaa hin taane maqaa waaqayyoo ulfaataati mootummaa biyya lafaa keessatti miti iddoo jirtutti miti waan badurratti miti waan dhaabaturratti miti waan hin argamne irratti miti mootummaa biyya lafaa mootummaa waaqayyoo keessatti iddoo ulfinnaatitti maal ta'e guddaa hin taane galanni ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf yaa saba waaqayyo waan gaarii ta'e hojjedhaa gaafsan maaltu isiniif laatama guddinatu isiniif laatama wanti gaarii ta'e maalidha mootummaa waaqayyoo abboomii waaqayyoo eeguudha isa eegan immoo barsiisuudha hojiin anatti kennameera tokko kennameera hojiin kun immoo kan kooti miti kan keetii miti kan ebaluuti miti hojiin kun kan waaqayyooti waaqayyo abboomii koo eegee gale abboomii waaqayyoo eedda achi immoo maal goota isa eeddusan maal goota hin barsiista ba'aatu si kenname ba'aan si kenname kun immoo ulfaataa miti ba'aan si kenne kun immoo kaakaratabuu miti ba'aan si kenne kun immoo kan namni si harkaa fudhatu miti garannee ulfinni isaaf haa ta'u yoo ati qabattee abboomii waaqayyoo irra dhaabate waaqayyo qabee galmaan si ga'a waaqayyo ani hin beeku yoo jette waaqayyo si beeksisa ani hin danda'u yoo jette waaqayyo si dandeessa waaqayyo kanaaf sagalee waaqayyo na kadhadhaa na barbaadani gaafa isa barbaadanne waaqayyo abboomii isaa eeguu dandeenya gaafsan immoo isa eenyu san maal goona hin barsiifna gaafa barsiifne immoo maal taana mootummaa waaqayyo keessatti maal goona iddoo guddaa argattu galannee ulfinni isaaf haa ta'u waaqayyo hafuura kana isiniif haa laatu waaqayyo hafuura kana isin taate barsiifadha waaqayyo yoo arguu dhabanne yoo dhaga'uu dhabanne yoo hubatuu dhabanne yoo ilaaluu dhabanne kanama ilaalchisu kanama hubachiisu hafuura qulqulluu maqaa yesus kiristoos hafuura qulqulluu naga saba kanaaf gadaadhiifama waaqayyo sagaleen kee hin dubbata sagaleen kee dhugaadha sagaleen kee jireenya sagaleen kee isa hidhaa jiru hidhaa hiika sagaleen kee warra dadhabe hin jajjabeessa sagaleen kee warra dhaabate immoo maal godha sagaleen kee nama fiisisa maqaa yesus kiristoos hafuurri kun isaaniif haa laatamu yesus jira obboleessa koo saba waaqayyoo warra waaqayyo fohamate kanaafi gaafa abboomii waaqayyo eenne gaafa isa eenne san barsiifne gaafa karaa san irra deemne mootummaa waaqayyo keessatti maal goota ati guddaa hin taatan namni hoggaa 50 hoggaa 40
yookiin hoggaa kudhanii ol si fuudhee hoggaa kudhanii gasi deebisa. Isiifuu dhiibaa deema, uffoo kossaa deema. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Nu ka wal dhiibnuun, nu ka boqonnuun, nu ka burraannuun jecha Waaqayyooti. Jechi Waaqayyoo immoo jiraataadha. Jechi Waaqayyoo immoo dhugaadha. Jechi Waaqayyoo immoo galmaan nama ga'a. Jechi Waaqayyoo immoo nama tarkaanfachisa. Kanaaf abboomii Waaqayyoo eeddee yoo deemte isa eeddee san immoo ka biraati. Kennaa Waaqayyo si kennan, ogummaa Waaqayyo si kennan, hubannaa Waaqayyo si kennan, ilaalcha Waaqayyo si kennan. Isa san immoo saba Waaqayyootiif yoo isa san abboomii san saba Waaqayyootiif dabarsite Waaqayyo immoo maal godha? Mootummaa isaa keessatti guddaa si godha jedha. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Mootummaa biyya lafaatii miti kan jiraannu, mootummaa kufuufii miti kan jiraannu, mootummaa karaa ta'uufii miti kan jiraannu, mootummaan keenya kan bara baraate. Innis mootummaa Waaqayyoo keessatti galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Haadha dhibbatuun malta, haadha laafuun malta, haadha dadhabuun malta, haadha wantoota gargaraatiin arabuun malta, haadha karaa gargaraatiin wantoota gargaraa sitti baasuun malani. Waaqayyo garuu obboleessa koo obboleetti koo saba Waaqayyoo dhugaaf mudhii keessan hidhadhaa kaa. Waaqayyo si waliin kaa. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Humni kan Waaqayyooti. Asirratti immoo akkana jedha. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40-42 maqaa Yesuus Kiristootiin dubbisaa akkana jedha. Yesuus namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simu isaan erge simuu isaati. Isaan erge simuu isaati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif simate gatii raajii tokko hin argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiif sime jedha. Gatii nama qajeelaa tokko hin argata. Lakkoofsa 42 irratti akkana dhuguma isinittan hima. Eenyullee isa xinnaa kana keessa isa tokko waan inni baru, waan inni baratu, waan inni barattuu koo ta'e bishaan qabannaa walii tokko illee yoo kenne gatii isaa hin dhabu jedha. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Namni raajii tokko simate immoo raajichuma san namni raajii tokko raajii ta'uu isaatti sime gatima raajicha tokko hin argata. Raajicha tokko inni raajii jedhee yoo isa simate gatima isaa san argata. Ila akkana namni ana sime namni isin simu ana simataa. Namni ana simatu immoo isa na erge simataa. Namni raajii tokko immoo simate raajuma tokkicha san simataa. Namni nama qajeelaa tokko simate immoo isuma qajeelaa san simataa. Waan biraa wayitu simatu. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Namni ana simatu isa na erge. Namni isin simatu maaliif? Kiristoos keenya jira. Ana nuuf waaqa hedduu. Namni nu simate Kiristoosin simata. Namni Kiristoosin simate immoo isa erge simata. Namni raajiin tokko immoo jira. Raajii ta'uu isaa beekee simate immoo raajichuma san simata. Waan biraa wayituun simatu. Maaliif asirra kana jedhe? Namni nama qajeelaa tokko qajeelummaa ta'uu isaa beekee simate immoo namichuma qajeelummaa ta'e san bicha simata. Maaliif kan hin dubbatu sagalee Waaqayyoo? Biyyiti lafaa hadha teennee olaalle raajii tokko faana agrisan. Nama qajeelaa tokko faana agrisan. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha? Namni isin simatu ana simataa. Namni ana simatu immoo isa raajii waan ta'eef qajeelaa waan ta'eef san faana fiigan.
garutu sagalee waaqayyoo irra dhaabanne namni isin simatu ana simata namni ana simatu isin erge simata dakana irratti lakkoofsa 40 irratti maal jedha dhuguma isinittan himaa eenyullee isa xinnaa'u kana keessa isa tokko waan inni barattuu koo ta'e kuni barataa Yesuus Kiristoosi kuni faana buutaa Yesuus Kiristoos yoo ta'e isa kana waan diqqaa walii kana beekee kana hubatee adda baafatee isa kana wama xiqqishuu walii godhe gatiin isaa guddaadha maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u waa faanaa yoo deemnu wangeela qabannee deemna nuuf kennameera Kiristoos argitee sagaleen isaa as keessa jira inni mataan isaa sagalee ta'e nutti mul'ateera maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u kanaaf nama barattoota koo faana buutota koo wama diqqishuu wayii faana buutota Yesuus Kiristoosiiti jedhanii beekanii adda baafatanii wanti isin xinnoo gootan wanti isin diqqishuu gootan sun isinii maal jedha gatiin keessan guddaadha gatii isaanii hin dhabu jedha hin argatu wanticha gootan san karaajichaallee raajichuma bira dhumata ka qajeelichaallee qajeelichuma bira dhabata ka Kiristoosiif barattoota isaa faana buutota isaatiif isin diqqishuun isin gootan sun maal godha gaticha sani argatuuf jirtu maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u akkanumaanii miti obboleeyyan kun namni Kiristoosiin faanaa deemu namni waa'ee wangeelaatiif gatii baasu gatiin isaa guddaadha gatii isaa ka baasu immoo waaqayyoodha namaa miti yeroo baay'ee namoonni karaa gargaraatiin wangeela keessa laaqaman faayidaa wangeelli fayyisa dhuga wangeelli jireenya wangeelli dhugaadha garuu isa kanaaf karaa gargaraatiin maal godhanii isa kanaaf wantoota gargaraa keessa deemanii jecha benefiitii gargaraatiif itti fayyadamuu gargar sun bu'aas hin baasu wangeelli jireenya wangeelli dhugaadha wangeelli fayyina wangeelli bakka jiruu kiyya jettee dhuga jettee itti galtee deemte wangeela qabatee namni beela hin jiru wangeela qabatee namni rakkate hin jiru wangeela qabatee namni dheebote hin jiru wangeela qabatee namni dukkanaa hin jiru maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u isatu jireenya waan ta'eef galanni ulfinni gooftaaf haa ta'u inni lammaffaa immoo namni waan gaarii hojjete akkamitti ulfinna argata waa'ee guddinaa dubbataa turre amma immoo akkamitti ulfinna argata eenyuun bira argata waaqa bira argata isa biyyiti lafaadha si muudee boru sirraa kaaftu miti isa biyyiti lafaadha maqaa gaarii si laattee boru maqaan taane sitti laxxaftuu miti ulfinna kaa'eenullee sirraa fudhatu hin dandeenye kama akka Museen dheengadee wal ilaalaa turre yaa waaqayyo jedhe ulfinna kee natti argisiisi jedhe san eenyuun bira argatta waaqa bira kanaaf waan gaarii hojjetu namni waan gaarii hojjetu maal argata guddina argateen ulfinna argateen nagaa argateen kanaaf inni lammaffaa maalidha namni waan gaarii hojjete ulfinna argata eenyuun bira argata waaqa bira maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u Qorontos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irratti akkana jedha maqaa Yesuus Kiristoosin dubbisaa akkana egaa yoo nyaattan yookis yoo dhugdan yookis wannuma hojjettan hunduma ulfinna waaqayyoo hojjedha egaa yoo nyaattan yoo dhugdan wannuma gootan hunduma
ulfinna waaqayyoof hojjedha. Waan gootan hundumaa maaf gaafaati ulfinna waaqayyoof hojjette waaqayyo ulfinna siif kenna. Akkuma reef Yohaannis Wangeela boqonnaa 17 irratti maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma anaafaati tokko taane jedhe. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Anaafaati tokko taane ulfinna anaaf kennite. Akkasuma isaan yoo tokko taane anis ulfinna isaaniif nan kennaa jedhe. Kanaaf asirratti maal godhu? Wannuma gootan hundumaa yoo nyaattan yoo dhugdan wannuma gootan hundumaa maqaa eenyuutiin godhaa jedha sagalee Waaqayyoo wannuma hojjettan. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis wannuma hojjettan hundumaa ulfinna Waaqayyoof hojjedhaa. Gaafa ulfinna Waaqayyoof hojjenne Waaqayyo ulfinna isiniif laata. Ulfinna akkanumaan rafanii akkanumaan ta'anii akkanumaan yookiin yaadanii ka dhufuuti miti. Hojiin dhufa. Waan goon hundumaa keessatti yoo rafnu haa ta'u, yoo deemnu haa ta'u, yoo hojjennu haa ta'u, iddoo hojii keenyaa haa ta'u, mana keenya keessatti haa ta'u, waldaa keenya keessatti haa ta'u, biyya keenya keessatti haa ta'u, koominiitii keenya keessatti haa ta'u, iddoo itti geggeessinu hundumatti haa ta'u, galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Wanti nu goonu hundinuu ulfinna Waaqayyootiif hojjetudha. Gaafsan kanaaf beeyera sagalee Waaqayyoo ati waa'ee koo hojjedhu anis waa'ee keessiif hojjedha. Ati waan si kenname irratti amanamaa ta'i ani immoo amantii san siif mirkaneessa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waan harka kee keessa jirutti ati maal goota? Amanamaa ta'i. Gaafa ati amanamaa taate Waaqayyo immoo isa san si galmaan ga'a. Wannuma gootan hundumaa yoo nyaattan, yoo dhugdan, yoo yaaddan, yoo kennitan, yoo dubbattan, wannuma ta'u hundumaa irrattu ulfinna Waaqayyootiif godhaa. Waaqayyo gaafsan maal godhaa? Ulfinna isiniif laata. Ulfinna baduu miti, ulfinna karattafuu miti. Ulfinna haadha si muudanii boru sirraa fuudhanii miti. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Sababiin isaa ulfinna keetiif miti. Ulfinna maatii keetiif miti. Ulfinna saba keetiif miti. Ulfinna garaa keetiif miti. Ulfinna Waaqayyootiif wanna gootu yoo nyaattu yoo dhugde wannuma hojjettu wannuma gootu hundumaa keessatti ulfinna isaatiif hojjedhu. Gaafsan inni isan fudhatamu, inni isa karatti namni, inni isa galmaan si ga'u, inni isa yeroo hundumaa si waliin jiru ulfinna kana maal godha? Siif laata jedha. Maqaan Waaqayyoo golfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Obboleeyyan koo mee taa'aa ilaala. Namni hojii gaarii namni waan gaarii hojjete maal argata? Ulfinna argata. Maal argata? Guddina argata. Hojii gaarii kana immoo kan nama gammachiisu ta'uu miti. Hojiin gaariin ka Waaqa gammachiisu. Ka Waaqayyo narraa barbaadu. Ka Waaqayyo sirraa barbaadu. Ka Waaqayyo tokko tokko kennarraa barbaadu. Hojiin gaariin kun. Gaafa bee ka Waaqayyo hojjette kada kanaas hin dhibu. Gaafa ka Waaqayyootiif dhaabatte kada kanaa uummata achi jala hin jiru. Achi jala jiru hundi isaatu. Rakkoon keenya maal akka ta'eettu ka Waaqayyoo dhiifnee ka nama gammachiisu hojjenna. Ka Waaqayyoo dhiifnee ka foon keenya gammachiisu hojjenna. Ka Waaqayyoo dhiifnee temporaarii isa karatti baduuf xaarra. Hafuurri kun maqaa Yesuus Kiristootiin saba kana keessa haa cabu. Hin cabaamin jedhe. Raatoo paakadiyaa raasaa kalaa bagan. Hin caba. Ka Waaqayyoo dhiifnee ulfinna keenya bakka waa. Ebalutu iddoo kana dhaabatee tajaajile. Ebalutu iddoo kana dhaabate. Ebalutu karaa kanarra darbe. Ebalu karaa garaacha keenyatti argame. Duwwaadha. Waaqayyo garaacha keetitti argamu.
waaqayyo daandii kee irra haa darbu waaqayyo mana kee keessatti haa argamu ulfinni sirraan fudhatamu gaafsan galanni ulfinni isaaf haa ta'u waan darbuu faana asii achi raafamin waan dhabamu faana asii achi hin galabaabatamin waan karatta fucaanaa asii achi hin fiigini kan hin darbine kan bara abbaa biraa sii dhufa kanaaf sagalee waaqayyo yommuu nyaattan yommuu dhugdan wannuma hojjetan hundumaa keessatti ulfinna waaqayyootiif ta'a gaafa ulfinna waaqayyootiif dhaabate waaqayyo ulfinna siif laata namni yeroo tokko haga tokko ulfinna hin laatteef yoo fiidde gaafa tokko dadhabdee biraa hafta gaafsan immoo akkuma kootii ofirraa mulqatee si gata waaqayyo garuu namaa miti waaqayyo garuu anaa miti waaqayyo garuu isinii miti waaqayyo garuu waaqa kanaaf saba koo warri sagalee kana dhagaa jiraatan warri sagalee kana ilaalaa jiraatan waan gootan hundumaa ulfinna waaqayyootiif hojjedha hin kenni taanaan ulfinna waaqayyootiif kenni namaaf yaadda taanaan ulfinna waaqayyootiif yaadda namaaf dhimmi taanaan akka jecha waaqayyootiif dhimmi namaaf ooyi taanaan akka sagalee waaqayyooti ooyi kenni yoo jala kenni waaqayyo si keessa waaqayyo ka caalu si kenna maqaan gooftaa ka ulfa yeroo baay'ee kan waaqayyo guddaa ka kanatti nu hafu maali ilaalcha kennaan kaayoo kennaan sagantaa kennaan karoora kennaan odaasicha biinnu galma ga'uu dadhabna gaafa kenna keessaa baane waaqayyo isaati jette nan godha waaqayyo isaati dubbatte nan raawwadha waaqayyo isaati irra na waamte irratti abboomii kee qabadhe nan ce'a gaafa jedhe waaqayyo garuu maal godha gara ulfinnaatiin si gaafa kanaaf obboleessa koo obboleetti kun saba waaqayyo waan badu waan hafu waan karatti hafu isaati jecha waaqayyo qabadha jecha waaqayyo keessa humna guddatu jira jecha waaqayyo keessa fayyinatu jira jecha waaqayyo keessa ulfinnatu jira ulfinna eenyurree sirraan fudhan ulfinna eenyurree boru maqaa kalee maqaa gaarii silaate hadha maqaa hadhaa sillaanne kan waaqayyo kan mudaa hin qabne shaapaa kaadooraasa kan waaqayyo kan yeroo hundumaa yeroo ati dadhabde yeroo ati laafte yeroo ati haalli si harkaa bade ani jira mucaa koo kan jedhee akkasi qabu galannee ulfinni isaaf haa ta'u gariin ta'anii siin geerarani gariin ta'anii siin dhaadatani gariin ta'anii bara sana akkas ture yeroo sana akkas ture waaqayyo garuu seenaa namaa miti seenaa keenya irraanfatu galannee ulfinni isaaf haa ta'u yesus maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u yaa isa reef dubbataa ture yohannis boqonnaa 17:22 irratti akkana jedha akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'ani ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneera miti ree ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneera ani isaan keessa atis ana keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko haa ta'anii biyyi lafaa ati na ergite ati na erguu kee akkuma na jaalatte isaan immoo jaalachuu kee haa beekan haa beeku lakkoofsa 22 irratti akkana isuma kana akkuma ani tokko akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'ani ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneera akkuma nu tokko taane isaanis tokko haa ta'ani ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneera yesus galanni siif haa ta'u gooftaa maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u karaa keenyarraa gaafadamne karoora waaqayyo irraa gaafadamne daandii waaqayyo irraa gaafa jallan beektu namni yoo waa'ee qonnaa beeke yoo lafa qotu maal akka ta'u beektu namni qonna hin beekne maarashaa istreetiin qajeelcheen qabatu asii achi daro inja jallisaa jecha qonni suni gariin qotama gariin nafaacha
Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Gaafa garuu nu wal keessa jiraan rakkoo guddaatu jira beesama Waaqayyo biyya lafaa kana keessa. Gooftaan maal jedhe? Akkuma anaafati wal keessa jiraanne ati anaaf ulfinna laatte isaanis yoo wal keessa jiraatan aan isaaniif ulfinna koo nan laata. Akkuma nu tokko taane dhiifama. Akkuma nu tokko taan isaanis tokko haa ta'ani. Ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kennera yoo tokko ta'an. Haadha maaltu tokko ta'ara ree? Mee ol ilaalaa. Mee gamaa gamana keessa ilaalaa. Mee garas gallaalaa. Waldaa gabbanii bee wal hamatanii. Waldaa gabbanii bee maqaa wal baasanii. Waldaa gabbanii bee wantoota gargaraatiin bakka wal gaarrifataa deemanii. Tokko odoo hin ta'in ulfinni dhufu. Mana keessattu jireenya kee keessattu gargariin garaa dhoffata. Haadha manaatiif abbaa manaa hedduutti. Maatii hedduutti ijoollee hedduutti. Achi baatee immoo koominiitii kee hedduutti. Achi baatee immoo biyya bulchitu irratti. Karaa gargaraa hundumatti. Akkamitti haadha tokko hin taane. Eega tokko hin taane ulfinni hin jiru. Akkuma anaafati tokko taane Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isaanis tokko haa ta'ani. Gaafa sanaan maal godha ulfinnaati naa kennitti isaaniif kenna. Waaqayyo na qarqaari. Waaqayyo warra sagantaa kana keessa jiran qarqaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin. Ati nama qarqaarta. Ati nama waliin taata yaa Waaqayyo. Ati namatti dubbatta yaa Waaqayyo. Sagaleen kee yommuu dhufu yaa Waaqayyo. Hibboo namaa hiika. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Tokko ta'a jedhe. Tokko ta'a. Rakkoon tokko hin jiru afaan gargaraa dubbatuun. Rakkoon tokko hin jiru qomoo gargaraa ta'uun. Rakkoo tokko hin jiru biyya gargaraa ta'uun. Waaqayyo garuu maal jedha? Tokko ta'a jedhe. Odoo tokko hin taane ulfinnan argattu jedhe. Maaf? Odoo teettee guumuutu barri kee darba obboleettii koo obboleessa koo saba Waaqayyo. Hin darbin. Tokko ta'a jedhe. Yoo si jibban ati jaaladhu. Yoo quba si qaban ati quba kee irraa qaqqabi. Yoo daaraa sitti facaasan ati dhadhaa itti facaasi, nagaa itti facaasi. Yoo maqaan taane sii laatan ati immoo Waaqayyo araara isaaniif gadhiisi jedhi kadhadhu. Gaafsan waan sirraa eeggamu ati hin baata. Wanti sirraa eeggamu kana maaliif sagalee Waaqayyo diina kee jaaladhu. Warra si ari'aniifis Waaqa kadhadhu jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Namni diina kennaa miti. Diinni kenna hafuura. Diinni kenna hafuura. Isa nu jeeru. Isa saba keenya jeeru. Isa biyya keenya jeeru. Isa dhala keenya jeeru. Hafuuricha kana. Hafuura kana irratti maal jedha sagalee Waaqayyoo. Aboo isiniif kenneeraa jedha. Isaaniif jedhe caalaa hin hojjettani. Mee balbala keessan cufadhaa. Torbaan tokko waa'ee biyya keessanii kadhadhaa. Waaqayyo dinqii hojjetame. Raajii isinit dubbataan jiru wangeela isinit dubbataara. Mudhata argeetii miti kan isinit dubbataaru. Waaqayyo jecha Waaqayyo isinit dubbataara. Balbala kee cufadhu. Waaqayyoon gaafadhu. Waaqayyo gaafii si deebisa. Ba'aa qabdaa hidhaa qabdaa rakkoo qabdaa garuu Waaqayyoof salphaadha. Garuu Waaqayyoof hin danda'amu. Garuu Waaqayyo jabaadha. Garuu Waaqayyo beekaadha. Garuu Waaqayyo humna qaba. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf tokko taane. Meelaalaan maqaa walii baafna. Meelaalaan teennee wal amanna. Meelaalaan waan baay'ee godhu. Waaqayyo hafuura san keessaa nu haa baasu. Annan kadhadha waa'ee saba kootii. Annan kadhadha waa'ee biyya kootii. Annan kadhadha waa'ee saba Waaqayyo. Waaqayyo akka araaramuuf. Yoo waa'ee namaatiif dhimmite Waaqayyo kan kee hojjeta beektaa kan.
Yoo waa'ee namaatiif gungumte Waaqayyo waa'ee keetiif gunguma. Kanaaf Waaqayyo garaa akkanaa kana isiniif haa kennu obboleen koo. Sagaleen Waaqayyo beela. Libbaachun qadadu inji libsaachun atti qadadu. Uffata keessan hin tarsaasinaa. Onnee keessan tarsaasaa. Onneen kenna inni hamaan inni dhagaan kun bahee Waaqayyo waaqessuu dandeenya. Harka koo keessa jira, harka kee keessa jira. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Maal godhu? Hidhu, hiiku. Yesuus sagalee Waaqayyootti jedhani. Hin danda'amu. Waaqayyo na gargaari jedhe. Hin danda'amu. Waaqayyo na waliin ta'e jedhe. Hin danda'amu. Waaqayyo si waamadhaa naa dhagaye jedhe. Maaf? You're a loser. Warri Waaqayyoon gaafate, warri Waaqayyoon waamate, warri Waaqayyoon ija isaanii Waaqayyo irra kaate, Waaqayyo deebii isaanii deebise. Baay'ee na ajaa'ibsa beektu boqonnaa 17 uumama keessa godhannee ilaalle. Ulfinna Waaqayyo maal waan ta'eef Abrahaam qajeelaa waan ta'eef. Maal godheef Waaqayyo nama ganna 100 injiina haaro fidee keessa kaa'e Waaqayyo. Jaartii ganna 99 fidee keessa kaa'e kun hafuura qulqulluudhaaf. Achiin boodaayyuu eraamii akka saboo deemnee ilaala aga 25 maal godhe haga haati manaayyuu duutee kabiraayyuu fuudhee taa'aa ture namichi. Kuni maalidha? Ulfinna isaatti argisiisa Waaqayyo. Waaqayyo hadha isinitti illee ulfinna. Wanti isin jalaa jaaree yoo jiraatu buleemu. Wanti isin jalaa karattafe yoo jiraatu. Wanti isin jala hin danda'amu yoo jiraatu. Waaqayyoof hin danda'amu. Ati maal godhe? Waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii hojjedhu. Waaqayyo gara ulfinnaa si geessa. Waaqayyo gara guddinaa si geessa. Waaqayyo gara moochaa si geessa. Waaqayyo gara irraanuu si geessa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Sababiin isaa Waaqa. Bakka. Sababiin isaa Waaqa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf obboleetti koo obboleessa koo saba Waaqayyo irraafamina. Hin dhiphatinaa. Hin dhiphatinaa. Waan sirraa eeggamu godhi. Waaqayyo kee amanadhu. Odoo namni si tuffatu Waaqayyo immoo gara ulfinnaa si geessa. Odoo namni maqaan taane si laatu immoo Waaqayyo immoo maqaan taane sirraa haqa. Shaapaa kaadiyaa. Maal jenna sagalee Waaqayyo? Waaqayyo addaan naman qoodu jenne reef roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti. Waaqayyo nama waliin caalchisu jenne. Kanaaf namni nama wal caalchisa namni qoomoon asii achi fiigee waadha. Qoomoo kee jibbisa kan jiru. Diina keetu jaaladhu siin jedhu wangeela. Eenyutu qoomoo kee wangeela lallaba. Eenyutu qoomoo kee bira dhaqee itti dubbata. Jibbi siin jedhu jaaladhu. Garaachatti argan. Waan sirraa barbaadan godhu. Seenaa Asteer beektu galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Mardakiyoos balaan itti bu'e rakkinni itti bu'e. Maal ta'a guyyaa akkaadhaa kanaaf Waaqayyo waan barbaade beektu yoo Waaqayyo si barbaade beektu. Kanaaf sa'aatii kana keessattu saba keessan ummata keessan saba biyya lafaa kanarra jiru ba'aan sirra jira obboleessa koo obboleetti koo jabaadhaa jedhin jajjabeessi wangeelaan. Waaqayyoon kadhadhuuf yoo inni shisii jedhe jabinni kan dhufu fiiguu ni miti. Jabinni kan dhufu haasa'uu ni miti. Jabinni kan dhufu akkas mina jechuu miti. Jabinni kan dhufu jecha Waaqayyootiin jechi Waaqayyoo hadha dubbifan tokko keessa mogolee keessa naa dhaabu. Ameen. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Hin fixu sagantaa kana maali dheeraa waan ta'eef torbaan hadhaatti fufa maqaan gooftaa akka ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo akka ulfaate haa ta'u. Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo fira koo
isa biyyiti lafaa raafamtu waliin hin raafamin. Isa biyyiti lafaa dhiphatu waliin hin dhiphamin. Yes, dhiphataa turre, raafamaa turre. Gara sagalee Waaqayyoo haa deebinu. Gara jecha Waaqayyoo haa deebinu. Jecha Waaqayyoo keessa maaltu jira? Waan gaarii hojjedhaa jedhe. Namni waan gaarii hojjete maal taa'e? Ulfinna argate. Namni waan gaarii hojjete guddina argate. Namni waan gaarii hojjete nagaa argate. Nageenyi hin jiru biyya keenya. Yes, hin jiru. Waaqayyoo garuu jira. Sababa ana Waaqayyoo nagaa buusa. Sababa sii Waaqayyoo nagaa buusa. Sababa saboota Waaqayyoo nagaa buusa Waaqayyo. Indandaa Waaqayyo. Ila abdii qabna, kakuu qabna. Gooftaan jira. Bakka kanaaf ati bakka jirtu mudhii kee dhaabadhu. Waaqayyoo kee waliin dhaabadhu. Waaqayyo jedhe sagalee Waaqayyo nama waliin caalchisuu jedhe. Kan nama waliin caalchisu nama. Kan nama ajjeesu nama. Kan nama dhiibu nama. Waaqayyo immoo isa kanatti hin gadda. Akkuma ati yoo meeshaan keessi harkaa manca'e boottee gadditu. Waaqayyo yommuu imimmaan ijoollee Waaqayyo dhangalaan hin bu'a. Nu meeshaa Waaqayyooti. Kanaaf ati sarara dhaabadhu. Abbaan barbaade misaa'ilii fedhe qabatee haa dhaabatu. Abbaan barbaade waan barbaadeen haa dhaabatu. Nu immoo jecha Waaqayyo. Saba keenya irratti jecha Waaqayyoon argina. Saba keenya irratti argamu Waaqayyoon argina.